Haliimeen duute moo hin duune? Yoo hin du'in eessa jirti? Alaaddiin Bey fi Gonja Hatun Kujaariin qabamanii jiru. Kujaar Gonja Hatun akka ajjeesan loltoota isaa ajajee jira. Kanaaf Gonja Hatun ni ajjeesu. Alaaddiin Bey Soofiyaan akka intala Oljaa Tohaanii fi ilma isaa akka ajjeefte itti himee ture. Kanaaf Kujaar maal godha? Ilmaan Usmaan keessaa Faaximaa fi Alaaddiin yoo qabatee jiraate akkamiin seeratti dhiyeessu? Karaa biraatiin Kilaawudiyus kiyyoo guddaa Usmaan Beyiif qopheessee jira. Usmaan kiyyoo kana jala akkamiin miliquu danda'a yookaan bahuu danda'a? Haaluma wal fakkaatuun beeysa kutaa 189 beeysa tokkoffaa kana keessatti Usmaan Bey Soofiyaa ukkaamsaa jira. Usmaan Bey Soofiyaa ajjeesuu barbaada. Kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota keenya xiinxalaa kutaa 189 kan beeksisa tokkoffaadha har'a qabannee isinii dhufneeti jirra. Duraan dursee warroonni Haliimaan akka duutuu hin barbaanne viidiyoo kana laayik godhuudhaan nu beeksisaa isiniin jenna. Akkasuma xiinxalli keenya kan torbee hundaa akka isin tolaa jiru abdii qabna. Kanaaf warroonni isinitti tolaa jiru chaanaala Oromoo Riikard Dibbakeedha. Subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalama isiniin jenna. Kanaaf haga dhuma turtii keenya nu wajjin akka turtan abdii qabna. Intiroo gabaabaa booda walitti deebina. Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 919 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oromoo Riikard Dibbakee. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya walitti deebinee jirra.
isiittis hin turre akkasuma gara balaatunis bira hin turre yookaan balaatuun biraas hin turre kanaaf baay'ee akkas jennee fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Aliimiin amma waan hin duune fakkaata isilleen garuu bara
tuni beeka isaa fi Kilaawudiyus waliigaltee qaban garuu ammoo Soofiyaan diddee Usmaan fatti maxxanaa jirti. Kanarratti jechuudha Kujaarilleen of duuba deebi'ee yaaduun isaa hin oolamu jechuudha. Garuu yeroo saniif waliigaltuu hin danda'an. Kanaaf hidhameenyu akka harka kanaaf Soofiyaan kana hunda kan goote ta'uu ishee mirkaneessutti gonkuma Alaaddiin Bey Faaximaa hin qusatu. الله وبركاته.